Masriin ulaa takkitti bakka Itoophiyaan hafuura ittiin baafattee ittiin galfattu yookaan itti fayyadamtu maaliif filatte? Akkasumallee Jabuutiin bakka Itoophiyaan hafuura ittiin baafattuu fi hafuura ittiin galfattu keessaa tokko. Maaliif qoonqoo Itoophiyaa kana qabuu filatte Masriin? Bal'inaan dhageessu. Ameerikaa keessatti siidaan seexanaa qaama saalaa dhiiraatii fi qaama saalaa dubartiillee qabu siidaan dhaabamee jira. Ameerikaa keessatti siidaan kun dhaabamuu maaliif barbaachise? Hawaasa biyya sanillee baay'ee dallansiisee jira. Manni murtii immoo akka eeyyama hin arganne dhoowwee jira. Mee bal'inaan isiniin ga'a? Addunyaan garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu. Oduu keenya xumuraatiin haakimni hidhattootaan butamee birrii miiliyoona 3.5 itti gaafatame akkamiin ajjeefame? Lubbuun isaa darbitee jirti. Maaliin akka ajjeefameef akkasumallee birrii dila kana gaafatamee hin kaffalle moo hin kaffalle kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Maatiillee waan jedhan qaban. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan. Namoonni haaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenyatti dabalama. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like, share godhaa yaada keessaniif qeeqa keessan komentii jalatti nuuf buusaa. Daawwattoota keenya kabajamoo akkuma reef mata duree irratti isiniif kaafnee turre jechuudha. Ameerikaa keessatti siidaa ajaa'ibaa siidaa seexanaatu dhaabbate jechuudha. Addunyaan garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu jechuudha. Barri bara dhumaa fakkaata daawwattoota keenya. Ameerikaa keessatti akkuma beekamu falmii guddaatu irratti kaafamee jira. Kan dhageessanillee dhageessanii jechuudha. Siidaa seexanaa gaafa areeda qaama saalaa dhiiraa fi akkasumallee dubartii qabuutu Ameerikaa keessatti dhaabbate jechuudha. Ameerikatti falmii hedduu kaasee jira. Warri Ameerikaa keessa jiru baay'een falmii guddaa irratti kaasanii jira. Kun ta'uu hin qabu kan jedhu garuu warri seexana waaqeffatan, warri seexana abbaa godhatanii seexana waaqa godhanii waaqeffatanii waan kana dinqisiifataa jiru, jajjabeessallee jiru jechuudha. Kana irratti immoo manni murtii Ameerikaa jechuudha dhoowwee jira jechuudha. Wanni kun akka hojiirra hin oolle dhoowwee jira. Siidaan kuni wanti dhaabamee fi warreen seexana deeggaran yookaan warreen seexana waaqeffatan, waaqa isaanii seexana godhatan jechuudha. Waan kana jajjabeessaa jiranii akkasumallee isaaniin hundaa'ee jechuudha. Siidaa kana akka waaqaatti ilaaluu fi kan ijaarratanii jechuudha. Hundaafuu gaa uummanni Ameerikaa keessa sabaaf sablammoota baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Wanni kun hojiirra akka hin oolle uummatnillee dheekkamsuu jabaa kaasee jira. Manni murtiillee dheekkamsuu uummataa kanarratti hundaa'uun waan kun akka hojiirra hin oolle dhoowwee jira. Wanti kun areedas ni qaba akkuma namatti, gaafas qaba, akkasumallee qaama saalaa dhiiraallee qaba, qaama saalaa dubartiillee qaba jechuudha. Addunyaan garamitti akka deemaa jirtu namaaf hin galu jechuudha daawwattoota keenya. Mee kana kanumaan xumurree keessaa baana. Akkasumallee fuula isaarraa yookaan ija isaa lamaan gidduu mallattoo urjiitu jira jechuudha. Siidaa kanarra waan nama dhibu. Kana jechuun fakkeenyaaf akka waan amantii waliigala nama hundaaf wal qixa tahee tokkotti urjii gidduu kana kaayan jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan kan hundaafuu daawwattoota keenya mee waan ta'u bubbullee ilaalla jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa bakka Itoophiyaan hafuura ittiin baafattuu fi hafuura ittiin galfattu hulaa galaanaa guddaa Itoophiyaaf madda galii guddaa biyya sanii ta'e Jabuutii irratti hulaa buufata doonii maaliif jaaruun barbaachise? Masriin achirratti amma buufata doonii jaaruu fi mootummaa Jabuutiitiin walii galtee jirti. Kun Itoophiyaaf dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Itoophiyaan kanarratti maal akka yaaddugaa mee bal'inaan waan yaada keenyaatii fi waan jedhamaa jiruun isiniin gaha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Masriin biyya ollaa Itoophiyaa kan taate jechuudha. Jabuutitti ijaarsa buufata doonii haaraa akka ijaaruuf jirtu jechuudha. Qooda fudhattoonni himaa yookaan gabaasaa jiran jechuudha. Biyyoonni lamaan waggaa duraa buufata doonii misoomsuuf kan dabalate waliigaltee humnoota adda addaatiin mallatteessan guyyaa torbaan darban kana keessatti hojiirra akka oolchuuf jedhu qooda fudhattoonni achi keessatti qooda fudhatan himaa jiran jechuudha. Sochii Masrii yeroo Itoophiyaan ulaa galaana ishee baasuu argachuuf gaafii yeroo cimsitee jirtutti jechuudha. Kun dhagahamuun Itoophiyaaf baay'ee jechuudha. Rifaatuu guddaa jedheetiin amana jechuudha. Itoophiyaan hulaa takkitti oomisha alatti ittiin baastuu fi alaa ittiin galfattu Jabuutii tahuu namni hin beekne hin jiru jechuudha. Sochiin Masrii kun jechuudha Itoophiyaan akkamiin akka ilaaltu ammatti ifa ta'uu baatullee jechuudha. Kun nageenya biyyoolessaatiif yaaddessaa akka tahe
xiinxaltoonni adda addaa ni dubbatu jechuudha. Gaazexaan biyya keessaa Capital jedhamu jechuudha. Maddeen eeree akka gabaasetti waliigalteen Masriin buufata doonii Jabuutitti ijaaruuf jettu dhihoo ni taasifama jedhee jira jechuudha. Dhimma hidhaa Abbayyaa Itoophiyaan gammachuu kan hin qabne Masriin jechuudha. Yeroo amma Eritiraan jechuudha hariiroo gaarii uummata Itoophiyaa waliin kan hin qabne jechuudha. Michuu cimsitee jirti jechuudha. Masrii fi Eritiraan michummaa walii akka malee cimsanii jiran jechuudha. Adeemsi Masrii kuni maali kan jedhu akkasumallee Itoophiyaaf maal akka yaadde Itoophiyaan maal gochuu qabdi kan jedhu mee bubbullee ilaalagaa. Hundaafuu daawwattoota keenya kun hundaafuu Itoophiyaaf baay'ee rifaatuu guddaadha yookaan dhiibbaa guddaadha jennee amanna jechuudha daawwattoota keenya. Kanatti aansee daawwattoota keenya haakimni hospitaala waliigalaa Matammaatti hidhattootaan butamee akka gabaafametti jechuudha maallaqni miliyoona 3.5 gaafatamuu isaa dhageessanii jirtan jedhee yaada jechuudha. Garuu haakimni kun yookaan namni kun akkamiin akka ajjeefame birri illee gaafatame birri sanillee akka fudhatanii akkamiin akka ajjeefame mee gaggabaabsine waan xiqqoo isinitti hima jechuudha. Hospitaalichi nasni yaala ijaa kan tahe jechuudha. Daani'el Naggaa Onkoloolessa 19 bara 2018 akka Itoophiyaatti jechuudha galgala mana nyaataa tokko osoo irbaata nyaachaa jiru jechuudha. Hidhattootaan butamee fudhatamuu maatiin BBCtti himanii turan jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa hidhattoonni isaa ukkaamsuun fudhatanii deemanis isaa gaddisiisuun yookaan dirqamsiisuun maatiin birrii miliyoona 3.5 akka kafalaniif gaafachaa turan jechuudha. Akkuma beekamu Daani'el Naggaa fuudhee ijoollee 2 nama godhateedha jechuudha. Maatii gaa'ila dhaabbatee ijoollee 2 nama qabuudha jechuudha. Waa'illi isaa tokko akka BBCtti himetti jechuudha. Erga butanii booda ajjeefamee argame jedhee dubbatee jira jechuudha. BBC waliin hedduu kan nama gaddisiisu birrii miliyoona 3.5 eega gaafatame boodan reeffi isaa du'aan argamuutu himama. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kun akka biyyatti jechuudha. Haakima ijaa lakkoofsan muraasa hospitaalicha keessa jiran keessa Daani'el hojjetaa cimaa fi baay'ee namaaf yaadu ta'u hiriyyaan isaa kuni BBCtti himee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa naannoo galma guddaa hospitaalichaa mana nyaataa jiru tokko keessa hidhattoonni 6 tahanii dhaquun osoo nyaachaa jiru akka fudhatanii deeman hiriyyaan isaa kun hima jechuudha. Halkanuma butanii deeman sana jechuudha. Haadha warraa isaatti bilbiluun akka Daani'el butan itti himan firoonni isaa kan ganama isaa akka dhagahan jechuudha ni dubbatama jechuudha. Daawwattoota keenya dhuma irratti birriin kun kaffalame moo hin kaffalamne ka jedhu mee isinitti hima jechuudha. Haati warraa isaa birrii miliyoona 3.5 gaafatamtee akka hin qabne yeroo isaatti himtu jechuudha. Qoranneeti kan qabnu birrii qabdu jedhuun Gondarii mana qabdu lubbuu isaa kan barbaadu yoo tahe dafiitii kafali akka isheen jedhan ni himti jechuudha. Haati warraa Daani'el abbaa warraa ishee kana gadhiisisuuf firoota waliin tahuun birrii barbaadaa akka turtellee ni himama jechuudha. Birriin kunillee hanga argametti yeroo hidhattoota kanaaf kennaa turte birrii 150 geenye jirra. Nu obsaa birrii 250 geenye jirra. Nu obsaa osoma jettu maatiin isaa birrii 250 irraa yeroo gahan isaanitti bilbiluun osoo birrii miliyoona 1 hin guutin akka nuti hin bilbille akka isaan jedhaniin haati manaa kun ni himti jechuudha. Toora telegiraamii banuun karaa hiriyyoota isaa birrii walitti qabuun gara 500 yeroo gahan jechuudha. Haati warraa isaa deebistee akka isaaniif bilbiltuu himuu miseensi kun ni dubbata jechuudha. Birrii 600 yeroo isaan gayan jechuudha. Birrii kanallee irraa fuudhanii sana boodan guyyaa wiixataa jechuudha.
guyyaa wiixata darbee kana lubbuun isaa darbitee reeffa isaa akka argameetu himama jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Balaa akkanarrallee rabbi nama haa eegu jechuudha. Daawwattoota keenya egaa akka isinitti tolu abdii qabna. Daawwattoota keenya oduuf odeessaaleen keenya har'a isiniif qindeeffannee dhufne kana fakkaata jechuudha. Guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee gaggabaaboo akkan argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo laayikii godhaa.